Amma kimi. Amma duras. Bakka inni jirutti illee bakka inni hin jirretti illee bultii xiyya kadiigaa jiru obboleessa kiyyaa jettee dubbatu turte. Kanaaf jecha Aayyooti jeeti cilee daaraa uffatte na godhe duubaan na wanda dhageeffadhu qaba gabaabamatti amma inni kunuun jiraa gurraa dhaga'u jiraaba nu bira taa'u jiraami suura miti qaaman dhufee nu bira taa'u jiraami viidiyoo kana itti dhageeffatu hin jiru bultii caalaa keessa harka ni fudhatamoo hin fudhatu. Inni fudhatu isii gaafachuu jira. Isii gaafachuu jira. Haala isin asii deebistu qaba. Waan maqiyaan seenaa immoo afarsaa isaa. Ati bultii isaanii tarkee isaa qabachuun dandeettu waan dandeettu. Gaafii kana dila kan qaboote kana isiif goote manaaf goote. Si godhe. Walumaa jirtanii Waliin dhugaa. Laa waliin gaaban. Akka shaksiif jaanna gaafadhu. Atama gabaabumatti keessaa abakaattoo caalaati moo? Ati abakaattoo caalaati moo? Abakaattoo kamii ati? Kallee barbaadu anammatti maallaqa lafa naa kaa'e sanbootatti gaddeemiti. Waa nama maratatta khalaas. Gurbaa kana. Waa nama maratatta kun barbaadu. Hayyata maafarsaa. Waa nama maratatta dhageessiifiin himaa. Waa nama maratatta. Akka ati umurii kee hanga addunyaarra jirtu seenaan sirraan baaneen dalagu jiraata. Naasii maan dhageeffadhu anan si jedhu. Takkaffaa qabeenya kiyya akka jiru takalaalaa durraa kaasee hangammaatti bakka naa deebisu takka jiru. Hayyatamaa. Nallaanin kiyya achi gargariiti. Ijoollummaati. Waa lamaan sirraa dala baddaan si jedhe. Erga fiddee maa qabeessa na keessarra. Fiddeeti ammanarraa kaaftee mufaajaa caalaan agarsiifte. Qabeenya kiyya ka durraa kaasee hangammaa akka qisaasiste lafa naa kaasa akka nama hojii. Lammaffaa harkaa gurbaa kanaan danda'u. Harkaa gurbaa kanaan danda'u. Ani waa lamaan siima. Kawwaji dalagatan isa gaafadhu. Inni haala basii qaba. Inni maa sadaffaan haa taateewu. Sadaffaan haa taate eeganaa dhibe gartee miti. Wanti lama duraa wajjin dalaga. Tara gabbisee gurbaa qilleensa irratti hin dabala. Qabeenya kiyya asnaa lafa kaa'ee san booda haasoo kee waan gartee dira kana gartee mi. Gurbaa kana hijaa guddoo wali qabna. Naafi gurbaan kun. Kanarraa dhageeffadhu. Wahuma dila kana akka wali ganneetee takkaffaa mala lafa naa kaa'ee. Hafarsaa. Maallaqa injiin maalleen inni dhuma ilmi namaa hin dhumu. Ati deengaddaa asii deemtee caalaa odoonii fi nansiin injiin deemtee harka caccabsitee haasaa wanta asitti ol maree nan gandaltee asitti mataa na dhooyte kana jechaaf laalaa meeqaan laalachu jira maaliif deemtee meeqaan tamii laalee jira obsi naarraan kafalin. Intal hojii tan moodoo bultii ijaarratti hin dalage waan kana hundaa. Nageessa akka baanatu gandaa kana keessa deemtee ijaa meeqan irratti uumte ilmoo namaa garaa baafte. Dhageeffadhu kasaaraan meeqa sanirraa osoo kasaaraa sanuu kafalee namni na barbaadaa jira dhageeffadhu. Gumaa harkaanii kafale na dhageessa waan isin jiru. Kanarraa waan isin jiru dhageeffadhu. Dila kana hojjette narratti. Waan shoora dila kana taphatteef lafa keessa ammarraa kaasee kaash godhi maallaa isa lafa naa kaa'e. Maallaqa feetaa nasii kan waan caalaa gootee harka cabsiteef jinni. Kumaa harka isaa cabsitee tuun kafaltuu bara hangaate harka cabsitee saantisan ilmaan kanaa fi dila san hundoo kan yaadin ati akka nama ilmaan kanaa fi caalaa kanatti. An nara keessa an duraan dhalaaf sin ta'u. Bee farsa. Dhalaaf sin ta'u. Hayyee. An amma immoo. Dureen dhiira sin. Amma dhalaadha. Amma hojii dhala deebitee jirti. An duraan bakka dhiiraatti misi eega. Shoora dila kana eega kanaan deebitee asiin naannoysitee gurbaa mana galfatte. Harkaa gurbaa kanarraan danda'u maallaa lafa naa kaa'ee. Amma dhageeffadha kiimiyaa fi farsa illee. Hayyee maama. Kiimee dhageeffadhu. Hayyee. Amma gabaabamatti. Saa hedduus ni seeta. Karaa gabaabaa deemu. Samal taatota namaa kabajaa godhi waan xiqqasho. Karaa gabaabaa deemu. Wayi. Kabajaan qabdu wallaahi namicha nama sirra guddaati kabajaa godhiif. Dubbii dhiira bayan dhogganii hangala dhogganii. Hayi maama. Ati kun dhiira mina dhageeffatu. Hayi. Laal amma isin lamaan walitti obboleeyyaniimi. Mallaqa walitti irreegataniif jinnii dhiiftanii dhimma rastaa'uu fi dhimmi kiyya guddaa namaa inni caala. Caala feena walitti Caala maalidha bultii caala bultii isaa keessatti fi ilmaa isaa keessatti deebisu. Akkasuma akkasii. Akkasii anillee sanumaan barbaada. Mallaqa keessanii feeta walii deebiftan feeta walii deebisuu dhabdan kalkuleetara gara dheerattuu fi maali isitti walii galu buleeyyan. Kanaaf jecha amma waan kana irratti ati hallii caalaa godhuu ni dandeetta moo hin dandeettu. Mallaqa keessaniif deebitan. Ni dandeema ammatti. Hayyee. Hallii caalaa ni dandee halliin caalaa obboleessa kiyyaa fi ani jiddu jirti. Amma laaf kiimi. Amma duras bakka inni jirutti illee bakka inni hin jirretti illee bultii xiyya kadiigaa jiru obboleessa kiyyaa jettee dubbatu turte. Saa dhugaa. Akkasii moo akkasii miti. Akkasumaa dhugaa kana dura Kanaaf jecha
Ara yoo tijeeti cilee daaraa uffatte na godhe Duuba inni waan Ara daasii batii xiqqaa tokko jee. dhageeffadhu kaa gabaabamatti amma inni fuuldura jiraa gurra dhaga'u jiraaba. Nu bira taa'u jiraami suura miti qaaman dhufee nu bira taa'u jiraami viidiyoo kana itti dhageeffatu hin jiru. Bultii caalaa keessa harka ni fudhatamoo hin fudhatu. Inni Kanaan fudhatu barbaadu. sararraa meeshaa. Ati mana gaafate miti gaafate. Na gaafate. Amma Isii gaafachuu jira. Isi gaafachuu jira. Hala isin asii deebistu kaa. Waan makiyyaan seenuu amma afarsaa Ati bultii isaanii tarkee isaa qabachuun La- dandeettu waan Asii dandeettu. gaafii wanti jira jaarsaa jaartii duubayi. Akka biyya kana jidduu baatama hin baatama. gaafii kana dila kan qaboote kana isiif goote manaaf goote. Si godhe. Walumaa jirtanii Waliin dhugaa. Laa waliin gaaban akka shaksiif jaanna gaafadhu. Atamma gabaabumatti keessaa Abakaattoo hundi caalaati moo? bultii isaanii keessa. Ati abakaattoo caalaati moo? Abakaattoo Fedhe kamii ati? abukaattoo. Hawaattoo eenyuti? Caala isaa gadii. Waa'ee saahibu musaa achila bakaa. Abukaattoo illee haa Ati ta'u haa adeemsifee ta'u. wanti dhageeffadhoo sama amma. Akkasaan immoo qofa Akka dhiiraa dubbadhu. Ati dhalaa antala akka dhalaatti hin kabaji. Na dhagee waan kan siima. Waan asin jee. Ati wanni bakka kana jirtuuf. Caalaa sibiileen walaa takka faara naa deebisi. Caalaa sibii abukaattoo saati bas teessamu. Takkimiyaa. Moo dhagee sadaffaadha. Isi sadaffaa. Moo nagee nuyitti barbaaduudhaaf as ta'e. Abukaattummaa Maamma barbaachifnaan nagayaaf deema malee Abukaattoo badii Laaga, nagaaf deema. laaga. Dubbiin dhiiraa seeraan deebisi. abukaattummaan dhufee barbaadda. Abukaattummaa nagayaati. Ta'ee dhufee nu nagayaa. Takiimiyaatii fi ta caalaa bultii keessatti deebisuu taane. Ati immoo abukaattummaan ati barbaaddas keessatti tajaajila kana waliin Waan Bultii jaraa keessaa bahi moo hin baatu moo hin baatu Ana mara gabaabaa. geessi nama faa deebii sii qaba waan as hin jenna faana. Ani siidhaaf hin dhaabbadhee caalaa hin dhaabbadhee ji yookaan mataa kee nagee keessaniif hin dhaabbadhee ji. La keetiif hin dhaabbanne. Lachiifuu dhaabadhan jira lamaanii. Eeyyuwaa. Malee ani baan footoo dha anis ta'u kun footoo dha. Kakeetii Kana moo? barbaadee yoo dana bitamtee Kakeetii moo? na bitamtee isaan lamee dhaabbattee natti. Yaa taphakaan keenaa mi? Dhageeffadhu. Taphakaan Ati keenaa. akka bultii isaanii keessaa harka fudhattu moo fudhattu? Wanni fudhachuu si dhogoo maali? Anarratti murtii murteessuudhaaf isaaniif narratti naaf teessee asiifin fudhaati. Isaan lameeniif hin dhaabbadhe jiina dubbadhu akka dhiiraa tokko natti haasa'e deebisaa narraa harkatti qubsaa. Jira lamaaniif dhaabbadhe. Hayya tamaal toora dhaabbate. Wanni Wanni dhaabbadhe hojjechaasuudha. gaafii jiran gaafa. Hayyee. Maali? Jalqabarraa yoo as kaafne wanti bultii Haasoo dheeressinii gaggabaabsi mataa wanti bultii jira kanaa waliin dhahaa jiru sii tokkoffaa. Wallaahi. Hayyaan Akkasuma akkasiin. Hayyaan lammaffaa. Lammaffaa Ah. obboleettii jaartii rabsi jechuun obboleettii caalaa. Hayyee. Tokkoffaa sii atamma gabaabumatti siin bira jirtuuni siin bira jira harka keessaa fudhattu moo fudhattu si gara Maal keessaa? Hayyee waan kana hundarraa waan kana hundarraa waa'ee isaanii guusaa walitti deebisuudhaaf waan fudhattu. Ni fudhattaa waan hunda fidaa ni baataa isaarraa. Fidaan hamba'u takka hin jirtu atummaan keessaa gama keetiin wanti Akka isaa hin ba'a fidaa ni fudhattaa. Fidaan dhufu ta gama caalaa argiteemi ta gama keetii oduu ta'e ta gama jara namaanii yoo waa dhufan ni fudha. Bara kan siin jenna bisaan gidduudhaan kan nuti bari banaa isaan lameen kan hedduudhaami. Kanarraa ni fudhattaa waa'ee isaanii. Namni namaaf dhaabbate waa hundi ni fudhata nagayaa fi tolaas. Hamtu fudhattus ni fudhata. Ni fudhattaa. Ta jara lamaanii fudha. Ni fudhattaami. Tajaajila lamaanii. Sitti jala kaawwadha. Sitti jala kaawwadha. Ta'e fudha. Dhaggeeffadhu kaa yoo fudhanne kalaas gaa naafisii wal faamaa Sii fi jara jidduu waati jira. Dhaggeeffadhu waan Sii fi jara jidduu waati jira dura. naaf atimma akka lolaatti na gaafattu akka manguddoo Oromooti. Akka Gabaabdu anamma haasoo ciki mataan dhoowwee jira mooftuu ana keessaa. Maamma gaafii takka gaafadhume. Amma waa lamaan. Caalaa raajii qabdaayii gaafii ta'e gaafadhume. Bargaaba laal ni qabda. Caalaa raajii bayya madii Waa ni ni qabda qabda. mallaqa ni qabda isarra. Caalaa raa ni qabda. Isirraa hin qabu. Duba caalaa maalirraa barbaada? Caalaa tiiba caalaa waan irraa barbaadu qabda. Caalaa wanni irraa barbaadu akka isin deebi'uun barbaadu. Anaaf barbaada. Abadda abadda Isin torbayitee de. Torbayitee Isii laal Wantu toltu si ni beekta. obbolummaan dhageeffadhu Wantu toltu si ni beekta. obbolummaan dhageeffadhu wajjin dhaloota qofaa Ayyee. sanan beekamu hin beeku. Hanqamma dura isiin akka inni soorarra ta'uu jirtu maal itti raajin taphatin dilaa rakkoo meeqa isa jisanii jiru maal dhufin. Dhageeffadhu shoora guddaa ati taphatte shoora jara wal diisisuu malee akka dhageettis Nama wal jaalatu boo namni wal jaalatu dhaggeeffadhu nama wal jaalatu namni diiguu danda'a. akka Maamma dhugaa yoo feete. Aara guddaa ijaarsa malee diigitii miti. Amma kana amma dhageessa maallaqa kiyya. Duraa kaasee hin qaboodaatti. Sansii gabbaleessitanii qabda maamma maal Bar walii galtee isii wajjin bar isii wajjin walii galtee Isii isii wajjin lamaffaadhaa Maamad isii lamaffaadhaa. Isiin tun intala. Masuulummaa isii moo Maaltu sinaa jaarsaa jaartii jirtu masuriyyaa siiti masuulummaa bitasaa. jaartiif jaarsa abbaa fedhe fudhatu. Jaarsi jaartirraa maal qabame? Jaarsi jaartirraa waa meeqa qaba? Aboolbala. Waan jaarti jaartarraa qabu Waa meeqa? dubbii ijoollee na gaafate. Hayyee warri maal irraa qaba? Jaarsi maal jaartirraa qaba? Tana Warra bulchaa lama waan qaba. irraa qabu. Waan Sana qabu lama ani waan irraa qabdan. Kana gaafatte jara jidduu dhabdee ati dura.
Dhabeeti gaa'e. Hirakattee maaliif kafeetee jiin hirakattee. Dhabdee caalaa biratti rakkattee isii dhoobattee ilmaan isii rakkatanii isii rakkattee waan dibatu dhabdee waan nyaatu dhabdee Dhabdee. akkamitti Dhabdeeti. Dhageeffatu. Dhabdeeti. Hattaa waan nyaatan ijoollee isaatii fi goleetti gurbaan intala dhageeffatu. Ifi isaatii godhateeti isii mana dhiisee nyaatee garaa agabu ol deebi'ee isii irra sirbaa bulu. Garaa kana keessa isiin ala Lakkuma isaa garaa keessa na dhuma isaa. dhageeffatu garaa keessa tumu.